ijoollummaa nuti qabnu keessaa gorsaan jajjabinaan nu jijjiirtee jirti. Kanaafuu baay'ee ishee kabajnaa, baay'ee ishee jaallannaa itti tokko natti hin ergini. Jiraadha dhugaa rabbii. Innaa ani kanas ta'e sanas waan hin dogoggore roomii dhiifama nan gaafadha. Yoon dogoggora qabaadha jechuudha. Haasaa achiifatti fuuchuu dhiisaatii jabaadhaatu. Anumatu mana gandaan deemnee miti. Mana namaa seenne. Mana keetiif mana jirra guyyaan kan jedhu TikTok irratti guyyaa tokko sagantaa qabannee achillee dhandhee akka ishiin ol hin jennetti dhukkeerraa kaasnaa dhuftee marrajaa biraa nutti fidani. Kan ofii ishiitti jedhan. Marrajaa biraa tokkitti nattaa fidanii asumaan immoo roomii. Jira masii kana biraa. Masii koo kana biraa jira kana malee. Waamii dhiifama gaafachuun barbaada roomii ani nama bakka nama sodaattu nama icciitii nama baasuu illee hin jaallanne. Waamii ol naa fidiitii dhiifama. Waamii karaarra jira. Waamiin hojiirra jira amma. Wannoo jechaa jira ishee. Karaarra jira amma. Wannoo jechaa. Iqaa itti ol galchaa ol galchaa. Asitti mee barri roomii waan hin kana godhee fi waamii nama jabaadha. Mimin tiyya kan keessan gisee hunda taasoo jira. Bakka afaan manniitiif ijallee waamuu Abdallaa dhiisee amma mimmi jechaa jira. Si masii koo ishii biraa hunda dhimmoo masii hin jedhaa kan si garrabu. Amma mimmi toon haasa'u masii jechaa taasa kan si garrabu. Laal masii tiyya minni dhiifama qabu. Dhiifama illee yoo ta'e rakkin hin jiru nu waamin isiin jedhee jira. Nu amma bakka raqaa tisiisan malee maaliin argamu jedhee hacaalu sii galee. Anamma dubbachaa jira. Eenyullee yoo ta'e eenyu rabbi mimmi tiyya masii tiyya maal goona beektaa? Warroota dubartii silkii ofii banee booksii ofii banee dhiirri siif du'e siif ka'e maqaa isaa himatee silkii kennitee fitaasoftu maal abbaa keetii akka. Maal abbaa roomii akkaawuntii haa ergu waamiin akka elanii indikisiitiin adaa rabbi. Waamidhaa birrii erguu barbaaddan yookaan hin jana jannetta anuu sinifan akkaawuntii haa erguun. Nu erga nama baay'ee gargaaruu jira Itoophiyaa. Lammiiwwan keenya kun konkolaataadhaan dhuman kanallee dhaqnee gargaaruun barbaadna annaqa waamin rakkina hin jiru. Oromoo keenya meeqan rakkatee kun karaarra jira hin laannafi kan sanirraa hafee dhiiraan kadhattan kan. Senegalee. Bakka. Kanattaan sun immoo roomii ofii deemanii ofii kadhatanii waan ofii godhan oksanii immoo jechuudha. Kana gootanii mana roomii. Nabicha qabti immoo beemasiiti dhiirumtuu haa gaafatu qoy atama dubartiidhaa mee dubartii malkii qabdu rabbi bareechessi uume hundumtuu kan malkii hin qabne jiru waaqayyo hojii isaatiitti hundaa likkiidhaan beekta gocha isaatti kan dogongore hin qabu. Hundi keenya kan rabbi nu kanatti salfatina bareedduudha jedha ofii fudhadha. Lamin akka laa godolo maa ijaan qabne qonjiyyeen lamin ifattareenya sunaa min meeraasi aangoo kiyyaan kan godhadhe jiru wanna ta'edha. Masiyyaati maal bareechite maal ofitti dabarte kennaa uumaa rabbiitiin waan takka qoy atama dhiiri tokko doo haa isiin jedhe yoo ati fedha qabaatteetti naaseen ofirraa biloo godhuu hin dandeechuu. Nan danda'a. Bakka dhiira maroomi ani siniin jedhe dhiirri dogoggoran qabu dogoggorri indo wanti seeti kan minuu dhufaadha wandinnatu masiyye dhiirri waa dubartiin gaafa minuu gaanu wandinnatu minuu gaanu wandinnatu isheetu lakkoofsa erga isheetu baay'ee deebisa tafallaagee anjini shikko tafalla kan barbaadamu si dubartiin si ati si of sattaruu kan qabu si balbala kee cufachuu kan qabu si aqwaamii mana keetii eeggachuu kan qabu si silkii keetiifis ifis waardiyyaa qataruu kan qabu miti masiiko. Dhugaadha dhiirri jaarsi dullooman tokko kan fuulli qoncooree karaatti isin lakkafu mana dhugaatii keessatti isin lakkafu silkii keessa dhufee akshiin bakkee argee dhafaa isin hin jedhu ataada kan waa dhufe faana yoo jettee deebiste maannoo xifaatanyaa wanduuna wayiseetu anichi mallisulli kan maa dubartiidha roomii nutu dubartiin jechuudha amma kumaatamiin nu barreessaan oolu kana hundumaaf yoo deebisne asbaanii deebisaa wallaanu dhiqwaan kan jiru dubartuun takkanaa kun masii kiyya. የተለየ ነገር ምንም የላችሁም እኮ ካለ ዝቃይ ሴት መሆን ዋን ተለየ እንቀብደን ይበል ዱበርቲን ከበጃግን ዲዞን በርባደለ የሆኑ እንጂ ገዲባሬ ዱበና መስዬ ለምን በልበል ከጋጥሪ ሳጀባዳ ህምቤክና ይጀኖ ከኛ ኤኙ አከታንማ ብሎክ ani roomi nam tokko deebi amantala sanamaaf hin blooki nam tokko walaa dhiira walaa dubartii gizee takka waa takka natti mee ammas deebi waan hin taane nattaasaa taana annan blook nama kamiyootaat mana kootti modii teransii kenna seenii ilaali tiktokii koo jala nama 3,000 nama 3,000 blook godheeraan sababii waan hin taane barreessanii sababii ufanii keessan chaat waan tokko sababii oduu irratti fakkaata masii kolaan amma ani fatti tiktokii kanarratti haasofnu sirriidha masii namni sirriitti hin jaalladhu masii miti hunda keechanu addaan abalu tokkoffaa abalu lammaffaadhan jedhan lamni maatii kanatti haasa'aa irraa masiyye. Nama nulalu kan taasa ajrami nama fodo nu gode kan taasa ajrami isan susi sani nu qabet isan jecha dofnami isan sinu jecha saati sani wajira jiracha odo madami wam foqi ol ba misafa isani da fasof ni kenya gorsi kenya san to dhaggeeffatu miti isan ma taasa ajrami an masis ni jirra guyanis hunda kessa rabbi kan be ijawami lalu nasallana
eenyullee darajaa tokkoffaa lammaffaan jedhu. Sinigalee jira miti. Lammaffaamu amma akkan annatti fakkaatutti masii aniif ati nama keecha walitti haasa'u. Yoo rabbi ragaa roomaan akka bizii ta'e itti naa himime si deebisee beekaa. Eela asumaan jechuudha roomaan ani jechuudha hojii fugzee meeqa wal barbaanne anatu bilbilaaf ani sobuka anatu bilbilaaf roomiin galagaltee mayyuun ilaaltu. Isinii galan ani na jaallattanii na jibbu. Iskriiptoo sadii fixee torbee kana iskriiptoo sadii fixee ni miti iskriiptoo sadii ganama nan tsaafaa galgala nan tsaafaa iqaasii ba'u jira kan achii galu jira kan asii guyyaa guyyaan ergamu jira kotto kan akka beerii kan ijoollee Saudii ijoolleen Joordaan ijoolleen Beerut kotta azzalat ani imaanaa keechan adaraa keechanan bakkaan ga'uudhaaf asii sinirraa fuudhuuf na dhiyyaa achiin ga'uuf na dhiyyaa achi as dabarsaaf na dhiyyaa masiitii sa'aatiin qabu. Halkanuma illee tsaafan qaroomi hojii keerratti jechuudha tsaafan bulaan hojii keerratti fokus ta'ee amma odoon akka kabajuuti odoon akka jaaladhuuti odoon akka asirratti tiiktookii kanarratti rabbi kan beeku akka ana ol taate sin gorsituuti masiin keessan ittaasee hayi masii akkam nagaa jirta odoon guyyaa tokko jedheeni hadhan gadi ba'ee dubbadhe guyyuma gaaf tokko masii sagalee waasaap irratti na argite baneeyyuu dhaggeeffadhe dhaggeeffannani oon badanii dhaggeeffadhe maal akka jedhu dhaggeeffadhe ihoo rabbi duratti naa bilbiltee turte siyaalaa kaasee silkiin biraatti naa sa'aa ture ijoollee dhiqaa erguuf jira. Ani roomii tokko moo wanti nama ajaa'ibu jechuudha namoonni jidduu deddeemsisanii haasa akka namni wallolu akka namni bakka waan ijoollee kanaan mareef naa gale sii gale ani fuulduroo koo malee jechuudha waan namni sharrii namarratti yaada inni jalaa waan biraa yaada waan tokko hin beeku haasa'ee kolfuu kanaan alatti jechuudha roomii abalu akkanaa keessaanis nama hamachuu waa'ee namaa ol kaasuu gadi kaasuu hin beeku waan inni immoo jechuudha. Ani masii koo viidiyoo sasharnatti godhanii sin sobu. TikTokii kanaan as ilaali. TikTokiin kun 8 meeqa qaba. Ani TikTokiin kiyya dura kun bedheenya guddate beemasi TikTokiin kun mijaa laman darbu beekan 50 jaagaa kun amma bedheenya bade. Dhiyeenya bade no TikTokiin kun addis TikTokii kanan qabaa. TikTokii kana kan namni hedduratti na beeku 8 fi 71 ofirraa qabaama. Sigalee TikTokii kanarraan namni share natti godhe. Masiidhaan wal loltanii jechuun ijoolluma asiiti ijoolluma nu beeknu jechuudha sigalee. Achumaan waan biraatiif naan jedhe mee dhaqii masii dhaggeeffadhu naan jedhan. Cumaan maalidhaan jedhe rafe immoo ani ilaalsitti meera sa'a 8 walakkaa tanaan abbichi sun ikkoo akkana daddabaanuuf roomii ani jechuudha. Qoya nama abalullee jedhu ani gilsiin dubbadha nama miidiyaati waan barbaaddan jedha. Dhaqeet naan tiiktookii kanaan haasa'aati naan akkasitti haasa'u kana bilbila qabadhee jira kanaan dhaqee jala bu'ee laalu akka gamanaan jirta gara mirgaa akkas ilaalaa jirutti fayyoon asiin jirta. Oliin baaniyaan dakan maanan sillaane. Fayyootu wannoo jedhe dura waa jettanii achumaani kan ofiifuu gorfamne kan ofiifuu maaliin taane nu gorsuu fayyaa jennaan fayyoo koo waan san gadi baasnu laata waan san maalii goonuu laata miidiyaa kanatti gaaf tokkummaa gadi baasuun keenya dhoollu jettee ani kanallee hoo jedhan anillee odoo ta'e namni miidiyaa ajandaa tokko fuudhee maa jettan hin jedhu lameen kan baanee raasuuf nu isaa miti ree masii kiyya. Roomii kun eessa walilaalata inni kunoo kaleessa. Ani maal gisee hunda dubartii sirbitu ani masii bedhaqi viidiyoo kiyya laali naan jedhan dhaqee laale malee ani masii hin beeku yube profaayilii kana malee hin beeku masii jeesitti nimne maal sin beeku. Koo komantii laali siin jenna. Masiin egaa asirratti dhuftee abbaa manaa ishii galateeffattee maqaan isaa meeqoo masii tana dhaqee silkii naa ergite inboksiidhaan waan gadi dhaqee laalu shurraaba ishii diimaa kana dhalate waan gadi qabu ijumaan xala gadi qoy kun masiidha. Odoon jaalatin viidiyoo shamoo jaalaa. Odoon jaalatin achumaan bariisan dhufee hammeen yallee siin jenne waan siin jedhe dhageenya. Qoy achumaan waan masiin beektaatiin jedhe maaliin aan jedhe masumaa garuu kan viidiyoo akkasitti TikTok irraa akkas ta'u suniin jedhe gaaf tokko masatti indoom koomentii roomii dhaqee masii laalii masii furdoo wa'iitii bar furdoo wa'iitii jechaa turan.